Dhimmi Qananii Addunyaa ammas bifa haaraan ijoo miidiyaalee ta'eera. Kunis awwaardaa Hacaaluu irraa badhaafamuu Artiist Andu'aalem Gosaa booda. Kanuma hordofee Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa badhaasa awwaardaa Andu'aalem Gosaaf kennee ture irraa fudhachuu beeksiseera. Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa dhimma kanarratti ibsa bal'aa kenneera. Ibsa isaa keessatti uummata Oromoo fi jaallattoota Hacee dhiifama gaafatee badhaasicha jalaa haqeera. Guutummaan ibsa Faawundeeshinii Hacaaluu irraa kenname bifa armaan gadiin dhiyaateera. Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa kaayyoo fi kennetaa Hacaaluu Hundeessaa itti fufsiisuu fi guddina aartii muuziqaa afaan Oromoo keessatti gahee mataa isaa bahachuuf kaayeffachuun hojiilee muuziqaa waggaa waggaan hojjetan filannoo ogeessota sagalee uummataan wal dorgomsiisee badhaasaa turuun ni beekama. Kanaanis badhaasni Hacaaluu Hundeessaa guddina muuziqaa Oromootiif akkasumas dagaagina aadaa biyyattiif gahee irraa eegamu bahachaa jira. Gama biraatiin akkuma Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa dambii fi qajeelfama badhaasaa Hacaaluu Hundeessaa irratti ifatti kaa'ee jiruun yeroo dhimmoonni addaa kunis hojiin aartii yookiin gochi aartistiin tokkoffaa gocha yookiin taatee kaayyoo fi kennata aartist Hacaaluu Hundeessaa faallessu ta'ee raawwatee argame, lammaffaa dhimma yakkaa yookiin gocha miira hawaasaa tokkoon wal qabatee murtii caasaalee aadaa sirna gadaa kanneen akka abbootii gadaa fi haadholii siinqee dabalatee murtoo qaama aangoo seera qabu laatu hordofuun Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa hojimaata keessoo isaatiin qulqulleessuun badhaasa yookiin beekamtii laate deebisuu fi irraa kaasuuf mirga guutuu kan qabu ta'uu hubachiisuu barbaanna. Haaluma kanaan dhimma Artiist Andu'aalem Gosaatiin wal qabatee Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa sirna badhaasichaan duras dhimmicha itti dhiyeenyaan hordofaa kan turee fi xalayaa seera qabeessa kutaa qorannoo dhimmichaa qabatee ture irraa argamee irratti hundaa'uun badhaasni kan laatame yoo ta'u, badhaasa hordofee heeruu fi yaadni uummataa irraa argame irratti hundaa'uun murteen keenya dogongora akka turee fi boordiin Faawundeeshinichaatiin mirkanaa'eera. Haaluma kanaan dogongora mul'ateef uummata keenya dhiifama gaafachaa badhaasni Artiist Andu'aalem Gosaatiif kennamee ture kan haqame ta'uu ibsina. Xumura irrattis Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa yeroo hunda miidhamtoota cinaa dhaabbachuudhaan kan hafe haala kaminuu qaamolee mirga namaa sarban yookiin haqa namaa dabsan faana akka hin dhaabbanne uummata keenyaaf mirkaneessaa fuula durattis adeemsa seeraa fi haqaa bu'uura godhachuun heeruu fi yaada uummata keenyaa kabajnee kaayyoo Faawundeeshinii Hacaaluu galmaan ga'uuf kan hojjennu ta'uu ibsina. Ibsuma kana hordofee viidiyoon karaa TikTok Qananii Addunyaa gadhiifamaa jirus daran dhageettee horachuun namooti baay'een haqa Qananii Addunyaa gaafachaa jiru. Haqa Qananii Addunyaa bal'isee kan gaafate Jawaar Mohaammed akkas jechuun dhimma Qananii irratti waan yaaddeessaa fi abdachiisaa jechuun eegale. Jalqaba irratti yaaddoo qaba kan jedhe Jawaar waggoota darban kana namoonni beekamoon keessattuu kan mootummaatti dhiyaatan yakka ajjechaa, reebicha hamaa fi saamicha geessisan adabbii seeraan tokko malee bilisaan jiraachuun aadeffataa dhufeera. Kun ammoo namoonni beekamtii fi mootummaatti dhiyaachuu isaanii da'oo godhatanii sodaa fi safuu tokko malee yakka akka raawwatan karaa saaqeera. Wanti ani jechaa jiru kun iccitii osoo hin taane waan illaayitii siyaasaa, aartii fi diinagdee keenyaa kan finfinnee jiru cufti beekudha. Takkaa wal saalfattee yookiin wal sodaatee callisa malee gabaabumatti yakka raawwatanii itti gaafatamummaa jalaa miliquun aadaa ta'aa jira. Kun ammoo haqni lammiilee akka awwaalamu qofa osoo hin taane hawaasa biraa biratti maqaan Oromoo akka xuraa'u gochaa jira. Lammata irratti waan nama abdachiisu kan jedhe Jawaar ergan balaa kana irra gahee kaasee keessattuu guyyoota lamaan darban kana sochiin haqa ishii baasuuf gama marsaa hawaasaan gaggeeffamaa jiru waan nama abdachiisudha. Dallansoon biyya keessaa fi biyya alaatti dhaga'amaa jiru yakka hojjetanii maqaa sabboonummaa fi Oromummaa jala dhokachuun akka hin danda'amne kan agarsiisudha. Kun qaama qabsoo Oromooti. Akeekni qabsoo Oromoo roorroo alagaa jalaa bahuu qofa osoo hin taane nu jidduuttis haqii fi walqixxummaan da'oo seeraa jalatti akka kabajamuufi. Lammiileen sodaa fi saalfidhaan luugamamuu diddanii dhugaa fi haqi akka baatuuf ifatti dubbachaa jirtan galatatu isinii mala. Dhugaan Qananii akka buuf qofsoo hin taane uummata Oromoo bal'aa jidduutti aadaa yakka dalaganii bilisaan deemu akka hiddan dheereffanneef shoora guddaa taphachaa jirtan ulfaadhaa wayyooma haqa Qananii Rabbi haa baasu jechuun dhaamsa isaa xumure Jawaar.